hoggonoota mana hidhaatti dararaa otoo jiranu akkamitti mootummaa Oromoo ta'uu danda'a? Oromummaa maaliin calanqise? Sabboonummaa Oromoo balfatee sirni jiru. Sabboontota Oromoo dararaa sirni jiru. Qe'ee Oromoo goolaa sirni jiru. Herreega kamiin mootummaa Oromoo ta'a? Mootummaa Oromiyaa irra jiru kanaayyuu hin filanne. Kanuma pirezidaantii Shimallis hin masakkamu kanaayyuu Oromoon hin filanne mootummaa Oromooti jechuu hin dandeenye. Oromoo irratti fe'ame mootummaan kun. Kanaaf tokko hin filanne lammata deeggarsan kennineefi inumaayyuu kan lolamaa jiru Oromoodha. Akka dhufeen kan inni hadheeffatee itti loluu itti ka'e jalqabas Tigraayitti otoo hin duulin dura Oromoo irratti waraana bilisummaa Oromoo humnaanan balleessa jedhee jaarsummaa turanillee akka hin deemnetti godhee warra galillee akka godhee facaasee akka itti qabee ni beekna waan sana duubatti deebinee waan baay'een dubbannu. Warra galan kaan summii nyaachisee kaan guyyaa adiidhaan ajjeesee hogganoota waraanaa yeroo sana nagaan bu'ee jedhanii galan. Kun hunduu maal godha? Eenyummaa Oromoo balfuudha. Qe'ee Oromootti araarri akka hin buune barbaadudha. Oromoon mootummaa hawwu akka hin hundeeffanne godhuudha. Mootummaa ofii hawwan sana irra kaa'uudha. Abjuu fi abjuu duraan warra sanarraa dhaalan sana fidanii Oromoo irratti fe'uudha. Kanaaf mootummaa Oromooti jechuu hin dandeenye. Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Bobattee Urgeessaa magaalaa Maqii keessatti ajjeefaman. Paartiin isaanii adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaaleen mirga namoomaa qorannoo walabaa fi haqa qabeessa akka taasisaniif waamicha dhiyeesseera. Obbo Batteen qonna paappayaa bakka dhalootaa isaanii kan taate Maqiitti argamu hordofuudhaaf jimaata darbee gara simaluu dhageenyeerra. Battee Sorummaa Qannaa Sarafiyyaa Dheengaddaa gara Maqii deeme bakka dhaloota isaa guyyaa jimaataa deeme. Achuma tureyyuu achi qonna wayii qaba, paappayaa wayii qaba. Isa hordofachuu deeme. Achitti kaleessa galgala bakkuma bulu bakka ciisicha isaatii fuudhanii ajjeesanii. Akka odeeffannoo argannetti halkan naannoo sa'a 6 fi uumaatti fuudhanii baasan jedhanii reeffa isaa alatti gatamee argame. Kan argame reeffi alatti jedhanii. Eenyu akka wanna kana raawwate wanti beekame jira? Namoota akkamii akka ta'an wanti beekame jira? Ammatti gaa wanti qulqullaa'ee nu ga'e hin jiru. Akkuma beekamu Batteen yeroo baay'ee hidhamee bahee hordoffii jala jira gaa waan ta'e hin beeknu. Ejjennoo siyaasaa isaa sirriitti beeknaa. Kanaan alatti akka maatiitti waa'ee Battee wanti nutti himuu dandeessu yeroo rakkisaa kanatti maaltu jira? Batteen gaa akkuma jechuun nama cimaadha. Hundumaafuu firaafis biyyaafis uummata Oromootiifis nama umrii isaa guutuu kennee jireenya isaa guutuu dabarsee nama uummata Oromootti qabsoo uummata Oromootti kenne. Batteen abbaa maatiitii ijoollee 4 qaba amma. Ijoollee dubartii 3 fi dhiira 1 qaba. Kan dhuma umrii waggaa 3-4 hin taate inni jalqabaa mucaan waggaa 13 akkasiin ta'a. Nama qaroo, nama bilchaataa, goota, nama waan yaadee waan hin taa'ee yaadee irraan deebine baay'ee nama cimaa Batteen. Ajjeefamuu qondaala ABO kan hordofee jaarmiyaalee fi namoonni hedduun garmalee rifaatuu keessa seenuu miidiyaa hawaasaa irratti ibsaa jiru. Feesbuuk irratti namoonni hedduun suura obbo Battee Urgeessaa piroofaayila isaanii godhachuudhaan gadda isaanii ibsachaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa dhimma kanarratti dhiyeenya baaseen ajjeechaa qaama hin beekamneen raawwate jedhe akka balaaleffatu himuudhaan ajjeechaa kana mootummaa wajjiniin wal qabsiisuun haala kamiinuu fudhatama hin qabu jedheera. Ajjeechaa gara jabinaan miseensaa fi qondaala isaa irratti raawwatameen gadda guddaa keessa galuu kan ibse adda bilisummaa Oromoo ajjeechaan murtii seeraa malee qaroo Oromoo warra siyaasaa fi aadaa isaaniitiin dammaqanii ija ta'an irratti raawwatamu gocha tooftaa fi itti gaafatamummaa tokko malee Oromoo callisiisuudhaaf baroota dheeraadhaaf ta'aa turanidha jedhe. ABO'n ibsa ajjeefamuu qondaala isaa kana ilaalchisuudhaan baaseen jaarmiyaaleen mirga namoomaa qorannoo walabaa fi haqa qabeessa akka taasisaniif waamicha dhiyeesseera. Gama kaaniin Koomishinarri Olaanaan Koomishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa Daani'el Baqqalaa X gubbaatti ibsa gabaabaa baasaniin ajjeechaa kanarratti qorannoon walabaa akka gaggeeffamuuf waamicha godhaniiru. Ofisara damee siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kataan obbo Battee Urgeessaa yeroo garaagaraatti dhimmoota adda addaa irratti BBC wajjiniin turtii taasisaniiru. Bara darbe keessa wayita dubbisnutti carraalee qabsoo karaa nagaa biyyattii keessa jiru irratti kana nuun jedhanii turan. Abdiin kutannu abdii kutatuufis as hin jirru. Kan abdiirraa kutannu kan cufame jennu hiree filannootti hirmaatanii sanaanis sagalee uummataa argatanii mootummaa uummanni barbaadu ijaaruttu karaa filannootii fi karaa heerri biyyattii jedhuun
hireen jiru cufaa ta'uu isaatan sitti agarsiisuu barbaade. Gama biraatiin garuu qabsoo karaa nagaa hoggaa jennu diddaa uummataati. Qabsoon kan uummataati. Qabsoo uummataa kana karaa qabsiisuudhaaf sagantaa itti bocnee heera itti tolchinee karaa ijaarama ta'een hawaasa keenya ijaarree deemuudhaaf kan paartiin barbaachise. Isa kana keessatti qabsoo karaa nagaa yoo jennu waa baay'eetu jira. Filannoo qofaa miti. Karaa hundumaan diddaa sirna abbaa irree irratti qabnu, diddaa sirna nuun fakkaanne irratti qabnu, diddaa sirna kolonii irratti qabnu, sirna cunqursaa ta'e irratti qabnu ittuma fufa. Hamma uummanni kun jirutti diddaan kun ittuma fufa. Kun maddisaa nama ta'urraa kan maddu. Namni cunqursaa tole jedhee jala ciisu hin jiru. Kana booda Oromoon ceekuu ittiin gabrummaa baatu hin qabu. Kana immoo karaa adda addaatiin falmataa jira. Falamaan sun itti fufa. Otoo karaa argatee, karaa heeratee fi karaa sirna dimokiraasiitiin sagaleen uummataa kun dhagahame filannoodhaan calanqise gaarii ture. Yoo kun ta'uu baate garuu uummanni karaa cabsatee ittiin bahu ni qabaata. Kana immoo yoo itti arguu dandeenya. Uummanni gabrummaa baatee bara jiraatu hin jiru. Lafa kanarratti seenaa addunyaa, seenaa sirnoota abbaa irree, seenaa impaayeroota baay'ee argineerra, dubbisneerra. Gaafa sabni dide ni burkutaa'u hundumtu. Kanaaf abbaan ofiif jecha biyyi kun akkaataa tokkoon hariiroo gaarii qabaattee itti fufuu qabdi. Warri jedhee amanu hiree uummanni akka dubbatu, fedhii isaa akka agarsiifatu qabu sana, mirga itti qabu sana karaa hulaa heerri kaa'e sanaan banaa godhutu isaanirraa eegama. Yoo kuni akka heeratti banaan taane garuu hulaa biraatiin rukuttaa isaa itti fufaa jechuudha. Malee abdii kutatee gabrummaa tole jedhee kan jiraatu hin jiru sabni. Sirna awwaalcha obbo Battee Urgeessaa kamisa boruu akka raawwatamu. Aishama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Gooticha Oromoo gartee qabsaa'aa gartee waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e hoogganaa obbo Battee Urgeessaa gartee ajjeesuu isaa haala suukanneessaatiin akkasitti ajjeesuu isaa mana hidhaatitti duraaniin akkasii yeroo hagasii dararamaa ture ammallee deebi'ee hidhamee ammallee dararamaatiin ture eegii achii bahes jalaa hin hafne hanga ilaa mana isaatti jala deemanii akkasitti ajjeesuun hedduu kabajaa uummata keenyaatiif dhabuudha. Kabajaa uummata keenyaa gartee waan itti deemuu jiran uf garsiisuudha. Haalli isaan itti deemaa jiran, haalli mootummaan itti deemaa jiru uummata keenyaaf abdii kutachiisa. Akkana gartee uummanni Oromoo yeroo ammaa kanaa ol ka'ee garsiisan uummanni illee garsiisuu qaba. Uummanni gartee akkuma nama ajjeesaniin ofirraa callisanii taa'ullee waa gaarii miti. Mootummaan takka yoo isiin si jeettee yoo isiin seera dabartee yoo isiin gartee ilma namaati seera dabartee daangaa dabartee nama kan kee miidhuu eegaltee hiriira itti baataa ofirraa gartee uummata wajjiin hiriira itti baatee mootummaa kanas adaba kennitaa waan biraa dhiisi. Mootummaan tun mootummaa Oromoo jettee of dura keettee akka daawwitiitti of laaluu kan kee homaa faayidaan qabu suuraa duwwaa of dura keettee homaa siif hin bahu filannoo itti qabdu si'uma ajjeesuudha gootuuwwan kan kee ajjeesuudha akkanumatti gartee isumaayyuu sirra saba biraatti kabajaa qaba. Goota kana gabbaasanii ajjeesuu irra wanni nama qaanfachiisu hin jiru. Akkasuma kaa gartee wanjala dalagee yakka gurguddaa dalagee akkasuma gartee akka abdii illee uummata keenya kagasii fixee waggaa xiqqoo tokkaaf adabamee bilisaan gabbaa'e. Nami keenya bilisaan bahee jiraachuunuu bilisumaanuu bahee yakka xixiqqoo takkaafuu bilisaan bahee jiraachuun itti yaaddoo itti ta'e keenya jiraachuu hin danda'u. Sabi biraa garuu waan xiqqoo takka dhiisi waan guddoo takka yoo dalagee akkuma jiraachuu danda'u takka. Maaliif kun ta'a isin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya obbo Battee Urgeessaa mootummaan kun ajjeesee ammallee gad deebi'ee mootummaan naannoo Oromiyaa haala hin beekamneen ajjeesee jeetiin labsa baase. Isee wanni akkanaa kana je'amu eenyutu ajjeese akka je'amu fedheeti. Eenyutu ajjeese mootummaan hin ajjeefne obbo Battee Urgeessaa eenyutu ajjeese mootummaatu ajjeese kun dubbii shuhaadha. Waan qabatamaa jiru takka maaf haala deebisanii namumatti as deebisuu deeman. Uummanni waan namarraa fudhatu takka nama fidanii hoo waan namni namarraa fudhanne takka namatti fiduun hin barbaachisu. Kana amma mootummaa miti jee uummanni garamitti akka deebisu nama dhuunfaatitti akka deebisu akkas fireeti moo maaliif nuuf hin galle kun mootummaan naannoo Oromiyaa gabba'ee
haala hin beekamne gartee waan hin beekamne yookaan qaama hin beekamneen ajjeefamee namni kun gise jeesii himu waan akkamii sheemiidha. Nama kanatti nama mootummaa irraa yookaan nama guddaa irraa yookaan nama waa beeku namni of dura kaatee akka wanni itti ilaalu irra waan fakkaatu akka nama dura kaa'uun barbaachisaadha. Waan hin fakkaanneen deddeemuun hin barbaachisu. Shimallis Abdiisaa waan hin fakkaanneen deddeema. Ammallee mootummaa naannoo Oromiyaa wanni kun dadhabdee jirti. Ergama callaa taatee jirti. Sabaabomaa bahuutti hin jiru. Saba yoo fixaa jiraate malee wanni inni sabaa bahaa jiruu fi wanni inni biyya bulchaa jirus ergama gubbaatti gad fudhateetuma uummata fixuu taate malee wanni inni godhu jiru hin jirtu. Kana uummanni Oromoo ofirraa buusullee ni dadhabe waan biraa dhiisi. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata tirsuu dadhabee jira. Uummata bulchuu dadhabee jira. Ergama qofa ta'ee jira. Balansii gartee sabaa fi uummata isaatiif nagaa isaallee balansii godhee ilaaluu nama dadhabe takka. Shimallis Abdiisaa nama gartee dayyuusa wayiiti. Gartee uummata keenya gartee yoo inni gartee ka faayidaa bahu nama waa yaadu. Shimallis Abdiisaa jechuun nama akka Muktaar Kadurii kaani. Nama ergama mootummaatiin fudhatee gaafa ergama mallasaan fudhatee uummata keenya fixaa ture akka gartee Muktaar Kadir kaani. Shimallis Abdiisaas nama akkasiiti. Nama fakkeenyaaf nama dura kaaniituma gartee ajajatti kenname waa'uma fedhe godhu san. Nama gartee sammuun isaatiin ajajamu miti. Sammuun isaatiin hin ajajamu. Sammuu isaatiin hin deemu. Sammuu isaatiin kontirool godhee nama waa qabuu hin dandeenye. Nama sammuun dhuubaati. Kana ammoo waan ajaja gubbaatti ka kenname yalla balansi godhee ilaalu akkuma gubbaa gaffideen jalatti naqa. Kana duuba miidhaan uummata irra gahaatiin jira. Uummata irra miidhaan gahu kana ofirraa hir'isuudhaaf uummanni gabbahee Shimallis Abdiisaa ofirraa buusuun dirqama. Akkana isin hin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya.